Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtan kabajamoo hordoftoota keenya, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Sagantaa irraa keessatti qophiilee qabannee dhiyaannee isin beeksisna. Gamanumaanis jijjiirraa guyyaa tamsaasa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irratti gidduun beeksisa addaa isiniif qabna. Keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma aadeeffannee jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Hundeeffamuu adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisee namoota garaagaraa dubbisnee yookaan waliin marii goonee gama keessaniin ga'aa turre. Ammas itti fufnee jirra. Haaluma kanaan sagantaa keenya dabre keessatti qondaalota dhaabaa itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo Jaal Lammii Gammachuu fi Jaal Girmaa Nagaasaa isinii dhiyeessinee turre. Sagantaa keenyarraa keessatti ammoo kutaa xumuraa marii kanaa oduun akka xumurameen isinii dhiyeessina. Erga tibba kanaatii qabiyyee caasaa mootummaa federaalaa akka ta'e Itiyoo Telekoom keessatti kanneen gubbaa haga gadii qacaramanii fi waajjiricha dhuunfatanii jiran bifa sirna federaalummaa biyyattii calaqqisiisuun osoo hin taane dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatamuu ifatti ragaa waliin dhiyaatee miidiyaalee hawaasaa irra naanna'aa jira. Kanaanis mormii cimaan gama Oromoo fi kanneen biroo irraa dhagahamaa jira. Kanarratti gabaasaa gabaabaa qindeeffanne sagantaa keenya dabre keessatti isinii dhiyeessinee turre irra deebi'uudhaan gurraan isin geenya. Xumura irratti dhiyaata haga dhumaan waliin turaa isiniin jenna. Amma gama oduutti isin ceesisna. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya, oduu yeroo kana qabnu isin dhageechisna. Oduu yeroo kana kan isin dhageechisu Aan Shumburaa Odaati. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa dhimma qondaalota ABO mana hidhaa keessatti argaman irratti mari'achuuf mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin beellama qabachuu ibse. Koomishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa haala qabiinsa qondaalota adda bilisummaa Oromoo ABO mana sirreessaa keessa jiranii irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii gaggeessuuf beellama qabachuu miidiyaa biyya keessaa gabaaseera. Qondaalonni miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongiresiin Federaala Oromoo KFO haala seera hin hordofiniin jumlaadhaan hidhamaa jiraachuu eeruun hordoffii koomishinichi gaggeessan kan hiikaman jiraachuu ibsuun gaggeessitoonni ABO 7 ta'an ammas mana sirreessaa keessatti argamu jedhe. Rakkoo kanaaf fala barbaaduuf mootummaa naannichaa wajjin mariin kan taasifamu ta'uu addeesseera. Waajjiraaleen mootummaa federaalaa fi magaalaa Finfinnee olaantummaa saba tokkoo qofaan dhuunfatamu Oromoo dabalatee saboota biyyattii biratti muffii kaasaa jira. Itiyoo Telekoom dabalatee dhaabbileen mootummaa gurguddaan olaantummaa saba Amaaraatiin kan dhuunfataman yoo ta'u, kun ammoo akka irranyaa jechuun olola dabarummaa oofaa jiraachuu isaanii maddeen keessoo dhaabbatichaa himan. Dhaabbileen mootummaa federaalaa kanneen akka Itiyoo Telekoom, Humna Elektiriikii Itoophiyaa, Baankii Biyyaalessaa, Baankii Misoomaa, Daandii Qilleensa Itoophiyaa, Federal Public Enterprise, Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa dabalatee kanneen biroo olaantummaa dhalattoota Amaaraatiin dhuunfatamuun dhalattoonni saboota biyyattii cinaatti dhiibamanii jiru. Dhaabbileen magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa kanneen akka mana qopheessaa, waajjira geejjibaa, waajjira siivil sarvisii fi kanneen biroos olaantummaa dhalattoota saba Amaaraa qofaan dhuunfatame. Hangamuu dhaabbileen federaalaa fi magaalota gurguddoo olaantummaa dhalattoota Amaaraatiin dhuunfatamuyyuu kun akka irratti hin baramneef Oromoo abbaa dabare yookiin taranyaa jechuun olola irratti oofaa jiru.
Hooggansi Itiyoo Telekoom guutummaatti olaantummaa saba tokkootiin dhuunfatamuu wajjin wal qabatee tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuu akka qabu hojjettoonni dhaabbatichaa gaafachuu irratti argamu. Sababa hooggansi Itiyoo Telekoom guutummaatti olaantummaa dhalattoota saba Amaaraatiin qabameef dhalattoonni Oromoo sadarkaa guddinaas ta'ee mindaa gaarii akka hin qabne kan himan maddeen keessoo dhaabbatichaa aadaan dhaabbilee mootummaa irraa dhalattoonni saba tokkoo qofti fayyadamuu kun dhaabbachuu qabas jedhan. Dhaabbilee federaalaa biroo keessatti haaluma wal fakkaatuun olaantummaan saba Amaaraa keessatti kan dagaage yoo ta'u, saboonni biroo cinaatti dhiibamuun loogiin sabummaa fi eenyummaa irratti raawwatamaa jira. Akka fakkeenyatti daandiin qilleensa Itoophiyaa dhibbantaa 74 kan to'ate dhalattoota saba Amaaraati. Sadarkaa imbaasiiwwan Itoophiyaan qabdutti yoo ilaalamu dhibbantaan 52 to'atee kan jiru dhalattoota saba Amaaraa ta'uu qorannoo ni mul'isa. Magaalaa Finfinneettis hojjettoota waajjira mootummaa keessatti dhibbantaan 65 kan ta'an dhalattoota saba Amaaraa ta'uu bulchiinsi magaalattii miidiyaatti himeera. Mootummaan qonnaan bultoota ilaalcha siyaasa isaaniitiin qoodee xaa'oo raabsa fi akka jiru himatu qonnaan bultoonni. Xaa'oon caasaa mootummaatiin gurguramaa akka jirus qonnaan bultoonni maddeen keenyatti himaniiru. Gatiin xaa'oo gabaa irratti gurguramaa jiru hanga waggaa darbee yeroo wal fakkaatutti birrii 2,000 haga 3,000 ture. Barana hanga birrii 8,000 haga qarshii 10,000 galuu himu. Waqtiin qonna gannaa darbaa waan jiruuf qonnaan bultoonni sanyii callisanii xaa'oo malee gadi naqaa gariin ooyiruu haga bulchaa jiraachuu himan. Jiraattonni haleellaa dhiyeenya kana lixa Oromiyaa keessatti raawwatameen qe'ee isaanii irraa buqqa'uun beelaan hubamaa jiraachuu himan. Jiraattonni godinaalee Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallagga Bahaa haleellaa hidhattoota Amaaraa fi Faannootiin qe'ee isaanii irraa buqqifaman beela hamaa dabalatee daagaa amanamummaa hammaataa keessa jiraachuu Addis Istaandaarditti himaniiru. Qonnaan bulaan godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Siidaan Barkallee irraa buqqa'uun gara aanaa Giddaa Ayyaanatti dhiyeesse maqaan isaa akka hin eeramne gaafate haleellaa waxabajjii 10,2023 ganda isaatti muddateen haadha manaa isaa fi mucaansaa tokko jalaa ajjeeffamuu himeera. Mucaa koo haadha isaa wajjin wal irratti rukutanii na jalaa ajjeesan jedhe. Qonnaan bulaa qe'ee irraa buqqa'uun gara aanaa Giddaa Ayyaanaa baqatee jiru kan biraa rakkoo isaan keessa jiru ulfaataa ta'uu hime. Ani magaalaa keessa naanna'een kadhadhe waanan argadhuun sooradhee jiraachaa jira. Mootummaas ta'ee qaamni miti mootummaa gargaarsa isaaniif laate kan hin jirre ta'uu buqqa'aan kun ibseera. Itoophiyaatti deeggarsi midhaan nyaataa addaan cituurraan kan ka'e rakkoon hanqina nyaataa hammaataa jiraachuu dhaabbanni gargaarsa namoomaa Dr. Without Border MSF beekseera. Sababa hanqinni nyaataa baay'ee dabalaa jiruuf dhiyeessiin nyaataa dhaabbilee gargaarsa idilaa addunyaa Itoophiyaa keessatti taasifamu itti fufuu qaba jedhe dhaabbanni MSF. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa USAID fi sagantaan nyaataa addunyaa ji'a darbe keessa deeggarsa midhaan nyaataa naannoo Tigraayiif bakkeewwan birootti taasisan addaan kutanii turan. Sababni ammoo deeggarsi midhaan nyaataa faayidaa hin malleef oolee kan jedhudha. Dhaabbanni MSF akka ibsetti Itoophiyaatti namoonni miliyoona 20 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa irratti kan hirkatan yoo ta'u, osoo deeggarsi kun addaan hin citin durayyuu gareen meedikaalaa keenya hanqina nyaataa guddaa argaa ture. Hanqinni nyaataa lammiilee saaxilamoo ta'an maloota ittiin rakkoo dandamatan kan akka qabeenya isaanii gurguranii nyaatan geeddaruu, kadhachuu fi daa'imni hojii humnaa akka hojjetan fa'iif saaxilaa jira jedhe MSF. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufa. Jalqabarra akkuma isin hubachiisnee turre beeksisa addaa qabna. Tamsaasni sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo adoolessa 17 bara 2023 irraa qabee dilbatarraa dabarsaa akka ture gara wiixataatti jijjiiruu isin beeksisa. Amma gara marii qondaalota adda bilisummaa Oromoo itti gaafatamaa sabquunnamtii dhaabichaa Jaallammii Gammachuu fi Jaal Girmaa Nagaasaa waliin goone kutaa xumuraatti isin dabarsinaa faana bu'aa. Egaa
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatiin hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisee yaada hawaasa garaagaraatirraa namoota siyaasaa garaagaraatirraa yaadota garaagaraa fudhachaatii jirra. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee Jaal Girmaa sittan deebi'a. ABO'n erga hundeeffame waggaa 50ffaasaa gidduu kana kabajachuudhaaf jira. Mee wareegamni waggaa 50ff kanaaf gidduutti wareegamni kaffalame gama dinagdeen ta'uu danda'a, gama lubbuutiin ta'uu danda'a. Kallattii hundaan wareegamni waggaa 50ffaa kana gidduutti kaffalame maali jettanii yaaddu? Akkasumas akka seenaa biyyattii kanaatti yookiin immoo akka seenaa dhaabota maqaa Oromootiin dhaabbataniitti ABO'n dhaaba umurii dheeraa qabu. Cimina isaa kanaaf umurii kan hunda lakkoofsisuu isaatiif iccitiin isaa maal jettanii yaaddu? Baay'ee guddaa galatoomii Jaal Shumburaa. Addi bilisummaa Oromoo hundeeffame as qabsoo gaggeessaa jiru keessatti aarsaan inni kaffalaa ture, rakkoon akka dhaabatti argaa ture, akka sabaattis waliin argaa ture kan ibsamee dhumuu miti. Egaa addi bilisummaa Oromoo inni guddaan hundeeffamee fi jalqabarra waa lamaaf jenneerra inni guddooni kolonii impaayera Itoophiyaa jalaa Oromoof Oromiyaa bilisa baasee Oromiyaa biyya birmadummaan ishee kabajame walaba akka taate bilisummaan uummataa fi lammiilee ishee kan keessatti kabajame arguudha waan ta'eef sana keessatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti rakkoon haaga har'aatti irra gahaa ture haaga amma sa'aatii kanaatti illee irra jiru baay'ee olaanaadha jechuudha. Gara jalqabaatirra yoo fudhanne adda bilisummaa Oromoo hundeeffamu dura dhaabbileen karaa maqaa adda bilisummaa Oromootiin akka hundeeffaman sochiin garaagaraa taasifamaa tureera. ABO'n akka dhaabatitti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee hoogganee qabsicha fuulduratti akka hin bunnee fi danqaawwan garaagaraa irratti taasifamaa ture. Keessayis alaayis irratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Kana wal qabachuun maaliif jarri irratti xiyyeeffatanii dhaabicha akka diigamu, akka inni gatantamu, akka inni faca'u kan irratti xiyyeeffatamuuf inni guddaan waan biraaf miti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo qabsoon inni gaggeessu addatti uummata Oromoo angoomsudha. Uummata Oromoo hancuuccaa kamirrayyuu bilisa baasudha. Biyya isaa irratti abbaa ta'ee hiree ofii isaatii akka murteeffatu taasisudha. Soo hudduchumaan uummata Oromoo angoomsudha jechuudha. Uummanni Oromoo angoome jechuun yookiin immoo dacheen Oromiyaa warra kolonii jalaa bilisa baate jechuun warri kanaan dura maqaa Itoophiyaatiin daldalaa turanii xinnaa daldalaa beeka jiran waan dhaban karaa siyaasaatiin waan dhabantu jira, karaa diinagdeetiin waan dhabantu jira, karaa siyaasaatiin waan dhabantu jira jechuudha. So uummanni Oromoo hiree isaa ofii murteeffate jechuun warreen kun dantaan isaanii harkaa bittinna jechuudha. Gamoon magaalota Oromiyaa hedduu keessatti ijaarame kan saba Oromoo miti. Gamoollee qofa miti lafumti iyyuu lafti Oromoo ta'e wiirtuu Oromiyaa keessa kan jirtu kan Oromoo miti jedhanii itti falma jechuudha. Finfinnee har'ayyuu kan Oromoo miti jedhanii warri falman jiran, Dirreedawaan kan Oromoo miti jedhanii warri falman jiran, Walloo fudhachuu dandeessa, asiin Matakkal fudhachuu dandeessa, asiin gara Beegirraan gara Asoosatti fudhachuu dandeessa jechuudha. Kan Oromiyaa miti jedhanii warri falman ni jiran jechuudha. Isaan sun dhuguma Oromoon haanii osoo hin taane yookiin immoo waa'ee Oromoof dhukkubsatanii osoo hin taane dantaan isaanii waan jalaa tuqamu faayidaan isaanii karaa siyaasaatiin argatan karaa diinagdeetiin argatan waan jalaa tuqamuu fi kanarratti cichan jechuudha. Kan ammoo cichoominaan kan dura dhaabbatu wanni Oromoodha kan Oromooti jedhee kan gulantaa qabsootti baasee tarsimootti baasee qabsoo gaggeessaa ture Kristiin dhaab gaggeessaa kan jiru ABO'dha jechuudha. Soo tooftan ittiin dhaabicha kana diiganii dhaaba maqaa isa fakkaatu itti moggaasu hooggantoota dhaabaa irratti hololoota garaagaraa facaasu maqaa shororkeessummaatiin itti moggaasu sadarkaa keessaa aga idil addunyaatti guutumatti akka inni bittinnaa'uuf akka inni faca'uuf akka inni kaayicha sanarraa maquu fi hololli irratti gaggeeffamaa ture hojiidhaanis irratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Kana keessatti lubbuun itti dhabameera. Hooggantoonni dhaaba keessa jiran, miseensonni sarkaan jiran, qondaalonni dhaabaa sarkaan jiran 1976 irraa eegalee aarsaan itti kaffalamaatuma dhufeera jechuudha. Erga biyya keessa galee adda bilisummaa Oromoo rakkoon sun irraan dhaabbanne jechuudha. Hin dhaabbanne dhiyeenya waan ta'e adda bilisummaa Oromoo hooggantoota hedduu hidhuudhaan ayuduree adda bilisummaa Oromoo kan ammaa Jaal Daawud Ibsaa ugguruudhaan istiilnaa manatti ugguruudhaan fonqolchuudhaan dhaabicha gara ofiitti naanneeffachuudhaa fi sochiin taasifamaa ture sun ifatti beekamaadha jechuudha. Waan dhaabni keessan dabarsine hin jiru. Namni hedduun itti dhabameera, torchi itti ta'ee jira, itti as buuteen isaa itti dhabameera,
har'a namoonni baay'een jaalladhii gammadaa iyyaafachaa jiran eessa akka isaan jiran namuu quban qabu jechuudha. Kan itti dhabame lakkoofsan qabu duchumatti sii kaasuudhaaf. Kan itti dhabame lakkoofsan qabu haga har'aattis mana hidhaatti kan itti rakkachaa jiru miseensa adda bilisummaa Oromooti hooggansa adda bilisummaa Oromooti. Kun hundi kan godhamu addi bilisummaa Oromoo akeekaa fi kaayyoo ganama qabatee dhufe sana akka gatuuf yookiin immoo akka inni bittinsuuf jechuudha. Garuu suni waan hin danda'amneef akkuma atuu kaaste dhaabichi maaf diigamuu dideedha dubbii gujoon. Dhaabichi hin diigamu sababiin hin diigamnee fi ijaarsa isaatu ijaarsa sirnaati kan sirna Oromooti. Kan akka dhaabatootti ijaarame miti jechuudha. Tarii paartileen siyaasaa akkuma saayinsii siyaasatitti mootummaa ta'uudha yookiin immoo aangoo siyaasaa dhaaluudhaaf hundeeffamu akkuma addunyaatti jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo yoo fudhatte garuu qabiyyeen isa keessa jiru aangoo dhaaluu miti jechuudha. Uummata Oromoo aangoomsee aangoo qabachuudha malee uummanni Oromoo osoo hin aangoomin kana jechuun lafaaf lafa isaa irratti abbaa osoo hin ta'in hiree isaa odoo ofiin murteeffatee abaluutu naa ta'a jedhee filannoo osoo hin gaggeeffatin abbaa'oon aangoo qabachuu hin danda'usi qabachuus fedhiin qabu jechuudha. So addi bilisummaa Oromoo maaliif qabsootti jira jechuudha. Maaliif diigamuu didee jechuudha. Oromoon sadarkaadhaan waan barbaadu waan gubbaatti barbaadu sana bira gahuudhaaf sadarkaan akka inni qabsaa'u karaa tolchuudha. Barsiisuudha. Wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee qabsicha hoogganuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee dantaa fi fedhiin uummata Oromoo akka kabajamu akka eegamu ofii aarsaa kabajee kabachiisuudha jechuudha. Barsiisuudha jechuudha. So sana keessatti kaayyoo fi akeekni lafa taa'ee jira. Heeranis tumamee jira. Sagantaa siyaasas diriiree jira. San keessatti namurraa maqsuu hin danda'u. Hooggansi dhaaballee bor yookiin kaleessas irraa fottoqanii bahaa turan. Ganaallee turan. Gantullee taa'aa jiran turan jechuudha. Miseensi isaa qondaalli isaa hooggansumtiyyuu jechuudha. Garuu dhaabichi sochoosuu hin danda'u. Waa'ee dhaabichi kaayyoodha malee kaayyoodhaan diriire akeekamaan tumamee lafa taa'e malee fedhii namaa yookiin fedhii garee tokko bakka gahuudhaaf miti jechuudha. So hooggansi akkuma kaleessaa gadhiisuu danda'a. Kaayyoon garuu kaayyoon siin jedhe lafa taa'ee jira. Kaayyichi haga Oromiyaan kolonii impaayera Itoophiyaa jalaa bilisa baatee laftiif namni isaa bilisa ba'e walabummaa fi birmadummaan Oromiyaa kabajamutti qabsoon adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'e ittuma fufu. Siyaasni Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessatti dhumateera. Achi keessatti saccaameeti kallattii qabateeti akka hojiitti hiikamuuf gulantaan tarsiimoon itti baafamee deemamaa jira jechuudha. Daandiin gargar ta'uu danda'a. Akeekaa fi kaayyicha garuu kabiraa kalaquu hin dandeessu. Daandii tolaa deemuu dandeessa. Daandii lolaallee deemuu dandeessa. Yoo kanarra deemtu garuu akeekichaa fi kaayyoo ganama abaa'oon lafa kaa'isan irraa maqtee deemuu hin dandeessu jechuudha. So kanaaf namuu yoo dhufe abaa'oo diiguu hin danda'u. Namni isaa garuu kaayyoo kanarratti kan ciche. Akkuma jalqaba siin jedhe abaa'oon wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromooti. Lafa sabboontonni dantaa Oromoo fi Oromiyaa kabachiisuudhaaf itti oomishaman, itti leenjifaman, itti bobba'anidha jechuudha. Daandii qabsoo karaa barbaade garuu filachuu dandeessa. Akeekicha garuu ishee sana qabattee deemtaa jechuudha. Sanaafi dhaabni diigamuu dide. Rakkoo keessa taa'ee dhaaba rakkoo Oromoo furuudhaaf qabsaa turedha. Ammallee qabsaa jirudha jechuudha. Har'a rakkoo keessa teenyee rakkoo furuudhaaf qabsaa jirra bara. Ayiduriin adda bilisummaa Oromoo har'a Daawud Ibsaa gura keessa jira bara. Hooggantoonni hedduun Jaalabdii Raggaasaa fudhadhu Kennesaa fudhadhu namoonni hedduun mana hidhaa jiranii bara. Namni hedduun dhokatee bittinnaa'ee jira bara. Garuu jaallanumti hirphuu qaban yookiin immoo hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo baay'eenis rakkuma kana keessa ta'anii rakkicha kana furuudhaaf immoo qabsootti jira. Waa'ee abaa'oo kan dhalche roorroodha waan ta'eef. Abaa'oo kan dhalche diddaadha waan ta'eef wanni duubatti deebisu jiru jechuudha. Wiirtuu qabsoo bilisummaa Oromooti gaafa jennus kanaaf jechuudha. Sabboontota Oromoof Oromiyaadhaaf hadoodan hiree Oromiyaa galmaan gahuudhaaf warra qabsaan birmadummaa Oromiyaa kabachiisuudhaaf warra of kennan warra wareegaman sabicha dura warra wareegaman warra achi keessatti horaman waan ta'eef dhaabichi diigamuu hin danda'u namuu bittisuus hin danda'u. Sichi paartiin amma biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaayyuu dawoo ta'ee fi afaan guuttatanii kan ittiin amma saba biraattiin sodaachisan paartilee gurguddoo kan ittiin atakaroo qabatanii jala dhaabbatan abdanni isaanii abaa'oodha. Abdanni isaanii abaa'oodha. Kaayyoo fageekaa abaa'ooti. Namni har'a beeku yeroo tokko wanni nama dallansu yookiin immoo nama aarsu tokko ni mul'ata. Afaan Oromootiin barreessaa afaan Oromootiin dubbachaa kan abaa'oo qeequ jira bara. Kan abaa'oo balaaleffatu jira. Har'allee abaa'oo kishoroor keessatti kan ilaalu jira. Afaanuma Oromoon barreessaa afaanuma Oromootiin dubbachaa. Inni sun tarii abaa'oon maaf qeeqama jechuu miti. Namni isaa qeeqamuu danda'a nama waan ta'eef.
gareen isa keessa jira wayii qeeqamuu danda'a. Garuu abbaan barbaade afaan Oromootiin dubbachaa afaan Oromootiin barreessaa akeeka fi kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qeequu hin danda'u. Inni sun yookiin saba kana bakka bu'u yookiin immoo Oromummaa isaatti nama amanneedha jedhee nama laan akka nama tokkotti jechuudha. So kanaafi har'a namni Oromoo dubbachaa paartii barbaade keessaa jiraatu, dhaabbilee garaagaraa keessaa jiraatu, biyya barbaade keessaa jiraatu, afaan Oromootiin akka barbaadetti dubbachaa afaan Oromootiin barreessaa dhimma Oromoo nan qeeqa yoo jedhe dhimma abaawoon nan qeeqa yoo jedhe kaayyoo fi akeekarra dhaabbate yoo ta'e gaarii. Sanarra garuu ilaalcha biraa qabate taanan namni sun doofummaadha yookiin immoo waan Oromoon waan abaawoon keessa darbe waan Oromoon keessa darbe hin darbu duchumatti si cufuudhaa fi abaawoon sitti sin diigamu kaayyoon isaa duubatti hin deebi'u because akkaataan inni itti ijaarametu roorroorraa ka'ee ijaarame waan ta'eef namuu diiguu hin danda'u abdata Oromoo nama hundaati si jechuu barbaada. Hayyee galatoome ulfaadhu gara jaallamiitti hin deebi'a gaafii xumuraati. Daqiiqaa tokkotti fayyadamtanii naa deebistu. Abaawon yeroo ammaa kana maalirra jira? Daqiiqaa tokko hin qabu. Hayyee abaawoon daqiiqaa fudhadhee manxiqqoo waarraa jechuun barbaada qabxii inni jedharraati tuun itti dabalee gaariidha kan hin jedhu. Sababaan iccitiin cimina adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 kana keessatti maali kan jettu jecha tokko yoon ibsuu danda'eef akeeka ifaa fi cichoomina hooggansa adda bilisummaa Oromoodha. Anaaf inni kun dhaabbileen dhufaa darbaan ijaaramanii impaayera kana keessatti seenaa ta'an dhibbootaan lakkaa'uu dandeenya. Akeekni isaanii urriin fuudhee bade. Addi bilisummaa Oromoo akeeka jabaataaf hooggana cichoomaa qabaachuun icciitii cimina adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 kana keessatti qabuu fi isa guddaa akka ta'etti nu hubadhaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo har'a maal keessa jira? Addi bilisummaa Oromoo ergii bara 1991 aangoorra jira. Maaliif adda bilisummaa Oromoo hooggana isaatti ba'ee jiratu hin taane yaadii adda bilisummaa Oromoo qabatee jirutu aangoorra jira. Gaaffii Jaal Ibsaa Guutamaa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo bara sana Itoophiyaan eenyu jedhe sun lafatti faca'ee hafetu hin taane faca'ee daraaree firii godhateeti. Lammiileen impaayiritii keessa jiran saboonni impaayiritii keessa jiran irraa ciratanii yeroo isaan nyaataa jiran argina. Kanaafuu addi bilisummaa Oromoo har'atu hin taane 1991 kaasee aangoorra jira. Biyya geggeessaa jira. Akka inni itti biyya geggeessu akeeka siyaasa ifaa sana fudhatee dhufee akeeka ifaa sana immoo irraa qooddatee uummatootu irraa qooddataniiti sana keessatti of taliigaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo danqaaf danqarama kana hundarra darbee gaafa geggeessu rakkoo furmaata har'allee inni qabu. Har'a maal keessa jira kan jedhuuf anaaf addi bilisummaa Oromoo har'a iyyuu akka gaafa 1976tti haaraadha jabaadha waan jedhe gochuu fi geessisuudha danda'a. Isa kana immoo waan an jedhuuf hin qabu. Innis cichoomina hoogganni isaa qabuu fi akeeka inni qabu jedhee kan inni kaa'e cimina isa guddaa kanatu adda bilisummaa Oromoo irratti xiyyi darbatamu impaayeraa qofaarraa miti. Namuu hagam tokko beeka, hagam tokko quba qaba. Isa kana hayyoota keenyaafis haa ta'u uummata keenyaaf dhiifna. Haa ta'uutii garuu cichoomina isaa kanaan irraa aanamu malee addunyaan biyyoonni lixaa maqaa dippiloomaasiidhaaf maqaa gargaarsaan xiyyi isaan adda bilisummaa Oromoo irratti barootaaf darbarsaa turan keessoo dhaabaatti yeroodhaa yerootti wantoota isaan godhaa turan fi isa tokko qabatanii isa tokko irratti kaasuun sakaallaa isaan lafa kaa'aa turan kana hundarraanee addi bilisummaa Oromoo har'a akka addunyaatti caasaa bal'aa dippiloomaasii jabaa akka addunyaatti golee addunyaa hunda keessatti
jabaatee of ijaaree akka biyya keessatti immoo hawaasa Oromoo golee hunda keessatti akeeka qabu irratti ijaaree leenjisee ga'oomsee hojii siyaasaa, hojii dippiloomaasii roga maraan hojjetaadha jira. Kana keessatti garuu gufuun karaa impaayera Itoophiyaadhaan taa'u gufuu akeeka siyaasaa dura dhaabbachuun jiru kan mooraa dhaabaa fakkaatees ta'u kan hooggana gidduuttis ta'u hooggana wayii irratti kaasuudhaan barootaa dhufaa darbaa kan ture inni kun ni jira. Haa ta'uti har'a sana hunda keessa darbee adda bilisummaa Oromoo akka biyya kanaatti akka impaayerittiitti dhaaba biyyoolessaa ta'ee inumaayyuu waltajjii gumii waloo waltajjii walhubii jaarmiyaalee gidduu yookaan caucus of opposition part akkuma kana immoo waltajjii boordii filannootti jiru irratti illee adda bilisummaa Oromoo har'ayyuu karra dukkanaa afe sana ibsaatti godheeti dura bu'ee geggeessaa jira. Yaanni tokko yoo ka'e yookaan ajandaan tokko yoo dhufe karaa jaarmiyaalees haa ta'u karaa murna aangoo na farkaa qaburraas haa ta'u yoo dhufe addi bilisummaa Oromoo maal jedhe? Jaarmiyaaleen hedduun adda bilisummaa Oromoo irratti of gatanii kan jiran jechuudha. Itti amanatanii akeekicha itti amanatin jechuudha. Gaafa itti amanatan kana immoo furmaanni har'allee adda bilisummaa Oromoo akka irra jirudha. Danqaan keessoo immoo maal fakkaata? Hoogganni hidhamuun, hoogganni hidhamee dhukkubsatee yaalaa dhabuun, murtii mana murtii malee mana hidhaa keessatti dararamuun, manni murtii seerri gadhiisee seerri jiru kan mirga namoomaas haa ta'u dimokiraasii gadhiisee namni immoo sirni immoo hidhamtoota sirnaa ta'anii hidhamtootni siyaasaa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo har'as rakkina keessa jiru. Golee Oromiyaa hunda keessatti immoo duuti Oromoo, buqqa'uun Oromoo, madaa'uun Oromoo, mana wajjirraan gubachuun dhangaa jalaa gubuun hongeen addi bilisummaa uummata Oromoo keessa jiru addi bilisummaa Oromoo dhukkuba isaa godhatee itti dhukkubsata. Miseensa adda bilisummaa Oromoo immoo kana irra uummata isaa hansuudhaaf guyyuu ifaacha. Caasaan dhaabaa hoogganni dhaabaa sadarkaadhaan golee addunyaa mara keessa jiru. Waan kana uummata isaaf furmaata fiduudhaaf rakkoo kanarra aansuudhaaf uummata kana rakkoo baay'ee xiyya yookaan eeboo dhaaba kanaaf uummata kanarratti darbatamu kamiyyuu addi bilisummaa Oromoo uummata isaa dura du'uudhaaf har'allee harka bal'isee uummata isaa dura dhaabbatee du'aaf of kennee dhaabbatee jira. Kana hundarra haanee caasaa isaa jabeeffatee akeeka jiru irratti immoo uummata isaa ijaarratee dippiloomaasii qabu haaroomfatee har'as addi bilisummaa Oromoo haala bara jalqaba hundeeffameen ol sabara chaartaraan dhiibamee baheen ol akka addunyaan barbaadduuf akka siyaasaan addunyaatti deemaa jirutti of bobbocee of sirreessee sirna qabu irratti of ijaaree bifanni ittiin deemaa jirutu jira. Kana jechuun hundumti isaa sireetti ta'eetu hin taane wantoota nama kaase hundarra aanee qabsoodhaan irraanee uummata isaa dura dhaabbatee har'as uummata isaa irraa qolachuudhaaf fis qolataas kan jiru addi bilisummaa Oromoo kanattidha jira jedha jechuudha. Ayyee galatoom. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootirraa qophii addaa isiniif darbaa jirudha. Qophiin addaa har'aa isiniif dabarsaa jirru hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisee yaada namoota siyaasatii fi hooggantoota dhaabaa garaagaraa akkasumas qondaalota dhaabaa garaagaraatti asitti affeerree yaada isaaniirraa fudhannee jira. Warroonni waabicha keenya kabajanii yeroo keessan aarsaa gootanii as istiidiyoo raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootti argamtanii yaada bal'aa nuu kennitan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechaa dhumarratti
ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisee ergaan bagattiin isin ga'e yoo qabaattan dabarfachuu dandeessu. Carraan isinii kenna. Sirraa eegalu. Ayyee lammiileen Oromiyaa hundi uummanni Oromoo marti bakka jirtanitti hundeeffama dhaaba keenyaa waggaa 50 bu'aa bayii qabsoo bilisummaa Oromoo waggoota 50 irraa aantanii kanneen maatiin obboloonni barsiisonni isinirraa wareegameef firii qabsoo bilisummaa Oromoo bakka addi bilisummaa Oromoo ka'ee har'a ga'ee jaallan karaatti afan kana geessanii baga geessan isiniin jedha. Hangafoota keenya abboota keenya wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo bara baraan kabajaaf jaalalli kabajaan bara baraaf isiniif haa ta'u boolla keessan daadhii bichaa haa guutuun jedha. Injifannoon uummata bal'aaf. Bagattiin si ga'e ergaadhaan malee. Ayyee osoo sana dura garuu waanuma daqiiqaa takka hin guunne osoo hin jedhee gaariidha. Okkee daqiiqaa takka. Har'a yeroo ammaa sa'aatii as jiru kanatti golee Oromiyaa hundarratti haalli isaa olaa darbu malee lolli waraana bilisummaa Oromoo wajjinii fi mootummaa waliin gaggeeffamaa jira. Kana keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuuni namoonni baay'een daraarama hamaa keessa jiru. Achi buutessaan kan dhabame argamaa jira. Ajjeefamaa jira. Mana hidhaa bahee namni baay'een ajjeefamaa jira. Namni baay'een buqqa'aa jira. Kana cinaatti illee weerarri lafaallee akkuma kanaan dura bifa adda ta'een gaggeeffamaa jira. Kana baha Wallaggaa irratti kata'aa jiru walumaan quba qabna. Irratti honoota lamarrattis akkasuma gaggeeffamaa jira. Darraadhaa fi aanaa Qimbibiit baha Shaggarillee akkasuma gaggeeffamaa jira. Soo kanaan wal qabatee rakkoo hamtuutu Oromiyaa irratti deemaa jira jechuudha. Kanaaf qaamni hundumtuu mootummaa irrattis haa ta'u qaama waraana kana keessatti hirmaataa jiru jidduutti araarri akka bu'u dhiibbaa akka godhamu akka gochuu qaban asumaan dhaamsa dabarsuu barbaadna jechuudha. Maaliif jennaan qawween rakkoo siyaasatiif yookiin immoo gaafii siyaasatiif furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasati waan ta'eef qawweedha wanti furamu hin jiru. Jidduu kanatti lubbuu namaatu bahaa jira, qabeenyatu barbadahaa jira. Rakkoo walxaxaa keessa biyyi tuni seentee inumaayyuu diigumsa hamaa keessa seenuu dura waan hin oolle dhumarratti araara waan ta'eef waan hin oolle kanaaf lubbuu ola deemaa galaafachuun nama buqqisuun nama mana hidhaa baasan ajjeesuun waan qabu waan ta'eef rakkoo boruu keessatti egeree Oromiyaa keessattis rakkoo biraa madaa biraa uuma waan ta'eef kana qaamoleen lamaan gattaanii araarri dhugaa akka gaggeeffamu araarri biyyoolessaa akka gaggeeffamuu fi namuu dhiibbaa karaa isaatiin akka godhu dhaamsa dabarfachuu barbaadani. Dhumarratti carraa naa kenniteen kabaja waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee egaa jalqaba irratti hayyuuduree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa baga guyyaa kabajamaa waggaa kabajamaa kana geechan jechuun barbaada. Akkasumas hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessaaf kan biyya alaa kan mana hidhaa keessatti argamanillee baga guyyaa kabajaa kan waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo bara kanaan isin ga'e jechuun jecha egaa kaayyoo fi akeekni adda bilisummaa Oromoo kan ganama lafa kaa'ame sun galman geenye waan ta'eef namuu bakka jirutti akkaataa dandeen akkaataa beekuun qabsicha galman ga'uudhaaf akka of kennee qabsoo finiinsu asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Jaallan keenya kaleecha kabaja kana nutti horuudhaaf iddoo hundatti kufan gammoojjitti kan kufan iddoo maratti kan kufaniif galanni isaaniif haa ta'u jecha injifannoon uummata Oromoof baga waliin nu ga'e baga geessan. Ayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya kanneen biyya keessa fi biyya alaa addunyaa guuturra jirtanii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo raadiyoo keessan hordofaa jirtan marti keessan baga guyyaa hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaatiin isin ga'e jecha qophii kana qopheessee isin dhiyeessuudhaan haga yoonaa kan isin faana ture an Shumburaa Odaati. Raadiyoo keessan raadiyoo sagalee bilisummaa hordoftanii akka jajjabeessitan asumaan dhaammachaa warri waamicha kiyya kabajanii asitti argamtan hundi keessanuu irra deebiidhaan galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'uun jedha. Qophii keenya asirratti xumurreerra ulfaadhaa galatoomaa ayyaanichi ayyaana gaarii ayyaana milkii ayyaana itti bilisoomnuu fi kan gabrummaa jalaa itti baanu nuuf haa ta'uun jedha. Ulfaadhaa galatoomaa. Injifannoo. Lupusa sagode harga kenu
Hordoftoota keenyaa qophii keenya xumuraa akka ta'e Itiyoo Telekoom ilaalchisee gabaasaa qabnutu gama keessan ga'a. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti sin dabarsina. Dhimma Itiyoo Telekoom kana quba qabduu laata? Dhaabbilee mootummaa federaalaatiin hoogganaman kanneen humna namaa sadarkaa olaanaatiin keessummeessuun galii guddaa argatu keessaa tokko Itiyoo Telekoom isa hangafa. Haa ta'u malee tibbana waajjira kana keessaa ragaan humna namaa dhaabbata kanaa miliqee bahee akka ibsutti
Tarrisi maqaa hoogganoota mana hojii dhaabbatichaa guutummaa guutuutti sadarkaa jedhuun danda'amutti saba tokkoon kan dhuunfatame ta'uu agarsiisa. Lammiilee biyyattiif carraa hojii walqixa kennuu dhabuun dhaabbata kanaa mana hojichaa keessatti walshakkii fi muddama uumee jira. Hoogganoonni dhaabbata Itiyoo Telekoom dhimma kana kan baasee lammii biyyattiitiif ifoomse ijoollee Oromootii jechuun namoota shakkan tokko tokko karaa isaan hin beekneen hordofaa jiru. Caaseffama dhaabbatichaa keessatti hooggantuu olaantuutti aanee bakkoota murteessoo jedhaman Information Security, Information System, Marketing, Mobile Money, Wireless Network, Fixed Network, Fleet and Facility Communication, Supply Chain, Network Infrastructure, Customer Experience and Quality Management fi Strategy Plan and Program Management dameewwan jedhaman ta'uu ibsuun dameewwan kunniin olaantummaadhaan dhalattoota saba Amaaraan akka hoogganaman taasifamuu ragaan miliqee bahe kun ni mul'isa. Kana malees dhaabbatichi torban muraasaan dura bifa haaraan muudama daayirektarootaa 13 raawwachuu kan eeran maddeen daayirektaroota muudaman 13 keessaa dhalataan Oromoo nama tokko qofaa jedhu keessa beektoonni. Dhaabbaticha keessatti saamichi bifa qindaa'een raawwatamaa jiraachuu kan ibsan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo dameewwan Marketing Division, Supply Chain, Information System, Fleet and Facility fi Communication Division jedhamutti hanni kan hammaatu ta'uu ni himu. Iddoowwan kanneen akka hooggananiif kan filataman ammoo dhalattoota saba Amaaraatii jedhu. Saamichi raawwatamu bifa qindaa'een walitti hidhamiinsaan kan raawwatamu ta'uusaas maddeen ibsanii jiru. Qorannoon geggeeffame kun waajjira muummee Itiyoo Telekoom qofa irratti kan geggeeffame ta'uu kan ibsan maddeen naannolee fi zooniiwwan jedhaman Finfinnee keessatti argamanittis gochi wal fakkaataan raawwatamaa jiraachuu ibsu. Olaantummaa saba tokkoon dhaabbaticha keessatti dagaage kun sadarkaa hojjetaa fi hooggansa gadaanaattis itti fufee jira jedhama. Olaantummaa saba tokkoo dhaabbaticha keessatti dagaageen cinaatti gurmaa'insi ilaalcha jibba Oromoo irratti hundaa'an gara maraan maqaa amantaa fi sabaan dhaabbaticha keessatti hundaa'anii socho'aa jiraachuu ibsuun dhaabbatichi kallattiinis ta'e kallattiin ala adeemsa finxaaleeyyii Amaaraa deeggaraa jira jedhu. Olaantummaan dhalattoota saba Amaaraa Itiyoo Telekoom keessatti dagaagee jiraachuun himamu kun daandii xiyyaara Itiyoophiyaa dabalatee dhaabbilee mootummaa federaalaa keessatti bifa wal fakkaatuun babal'atee kan jirudha. Seektoroonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti argamanis harki 60 ol dhalattoota saba Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuu ragaan kanaan dura bulchiinsi magaalaa Finfinnee ifa taasise ni mul'isa. Ragaaleen kunniin humna sirna aangoorra jiru jalatti Oromoon addatti fayyadamaa sirnichaa fakkeeffamee maqaan taranyaa fi baalagizee jedhu itti moggaa'us ummatichi bakka hin oolletti maqaansaa waamamaa jiraachuu ammas bakka isaaf malu kan hin argatin ta'uu fi dhaabbileen mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee olaantummaa dhalattoota saba Amaaraatiin dhuunfatamanii jiraachuu OMN maddeen isaa wabeeffachuun tibbana gabaasee ture. Waajjirri kun hoogganoonni gubbaa haga sadarkaa gadii jiran kan saba tokkoon dhuunfataman ta'uu irraa kan ka'e sababa quubsaa hin taaneen sadarkaa maanaajaraatti qarshii guddaan kallattiin hojii geggeessaa waliigalaa yookiin CEOf barreeffamee maallaqni guddaan kaazina dhaabbatichaa keessaa bahuun kiisa nama dhuunfaa furdisaa jira. Isa kana yeroo barbaachisaa ta'etti odeeffannoo guutuu dokumentii maallaqni ittiin bahe waliin ummataaf ni dhiyeessina. Qabxiin tuquu barbaanne inni lammaffaan dhimma afaan Oromooti. Dhaabbanni kun akkuma dhaabbilee biroo waggoota lamaan darban hawaasa yookiin fayyadamtoota isaa qunnamuuf karaa miidiyaa hawaasaa afaanota garaagaraatiin dhimma bahaa tureera. Tibbana garuu sababa hin beekamneen fuulbarruun Itiyoo Telekoom afaan Oromoo kan jedhu akkasumas fuula telegiraamii fi inistaagiraamii maqaadhuma kanaan jiru waxabajjii 9/2023 hojii dhaabee jira.
kun callisee akka hin taane ifaadha. Garuu maaliif isa jedhu deebiisaa dhaabbaticharraa eeggan. Yoo ta'uu dide ammoo akkuma kanaan dura qorannoo keenya itti fufnee waan jiru kan saaxillu ta'a. Uummanni Oromoo marti akkasumas qaamonni dhimmi kun isaan ilaallatu dhimma kana akka jabeessanii hordofan hubachiisuu barbaanna. Horaa bulaa. jedhee suuf miti naan dubbadha har'a akka kaleessa miti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya irraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti hobba'ee jira. Ammas irra deebi'uudhaan beeksisa addaa qabnu sin dhageessisna. Tamsaasni sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo adoolessa 17 bara 2023 irraa qabee dilbatarra dabarsaa akka ture gara wiixataatti jijjiiramuu isin beeksisna. Nu hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jenna. Sagantaa dilbata dhufuu naga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.